Akkam jirtu hordoftoota YouTube kiyyaa guyyaa har'aa Juulaayii 23 2026 torbaffaa Oolmaa gabaa gurraacha Black Market akkasuma baankii daldala Itoophiyaa Nigdi baankii guyyaa har'aa meeqaan sharafaa oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Baga nagaan gara chaanala kanaa dhuftanii mana kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaa maatiinaaf taasisaniin jechuun jaalladha. Akkasumallee like godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Guyyaa har'aa meeqaan sharafaa oole gabaa gurraacha akkasuma baankiin daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiin meeqaan sharafaa oole kan jedhu kan biyyoota garaagaraa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Kanneen akka biyyoota USA dollar, Euro, Swiss franc, Canada dollar, Australia dollar, China yuan, British pound, Swedish krona, Kuwait dinar, Dubai dirham, Saudi riyal, Qatar riyal, Oman riyal, Jordan dinar, Bahrain dinar, Turkish lira, Egyptian pound kanneen biyyoota garaagaraa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hamma dhumaatti na faana bu'aa isiniin jechuun jaalladha. Jalqaba irratti kan argannu USA dollaridha. USA dollariin tokko gabaa gurraacha irraan 82 tuqaa saantiba 20 baankii irraan 161 saantiba 8 oolee jira. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irraan 207.84 baankii irraan 83.69 oolee jira. Kan itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irraan 223.58 baankii irraan 197.59 oolee jira. Kan itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko gabaa gurraacha irraan 229.33 baankii irraan 114.32 oolee jira. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko gabaa gurraacha irraan 127.48 baankii irraan 112.69 oolee jira. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuan tokko gabaa gurraacha irraan 26.90 baankii irraan 23.77 oolee jira. Kan itti aanu British poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 243.54 baankii irraan 215.22 oolee jira. Kan itti aanu Swedish krona. Swedish kroniin tokko gabaa gurraacha irraan 18.73 baankii irraan 16.56 oolee jira. Kan itti aanu Kuweetii diinaarri kun gadi bu'ee jira. 590 ture. Har'a garuu 588.15 oolee jira. Gabaa gurraacha irraan baankii irraan 519.91 oolee jira. Kan itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49.60 baankii daldala Itoophiyaa irraan 43.84 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko gabaa gurraacha irraan 48.55 baankii irraan 42.90 oolee jira. Qaataarii riyaalli tokko gabaa gurraacha irraan hin jiru hin kaa'amne baankii irraan 44.90 oolee jira. Kan itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalli tokko gabaa gurraacha irraan 473.72 baankii irraan 414.83 oolee jira. Kan itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 256.93 baankii irraan 227.12 oolee jira. Kan itti aanu Bahaarin diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 483.85 akkasuma baankii irraan 427.94 oolee jira. Kan itti aanu Turkish riilaadha. Turkish riilaan tokko gabaa gurraacha irraan 3.85 baankii irraan 3.40 oolee jira. Kan itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 3.55 baankii irraan 3.13 oolee jira. Yemenidha. Kan itti aanu Yemenii riyaalli tokko
gabaa gurraacha irraan 0.76 baankii irraan 0.68 waliin jira. Kan itti aanu Israa'el shekiliin tokko gabaa gurraacha irraan 59.33 baankii irraan 52.44 indiyaa ruupiin gabaa gurraacha irraan 1.88 baankii irraan 1.66 oolmaan gabaa gurraacha bilaak maarket akkasuma baankii daldala Itoophiyaa nigdi baankii guyyaa irraa isiniif qabadhe kana fakkaata. Warri Beeruutiin jirtan doolaara Ameerikaatti herreegadhaa oolmaa sharafa maallaqaa bilaak maarketii ammatti xiqqoo gadi bu'ee waan jiruufi irratti ilaalaa ergadhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Yeroo ol ka'e sharafachuu isiniif wayya keessumaa kanneen akka Joordaan gadi bu'ee waan jiruufi guyyaa irraa sharafni maallaqaa bilaak maarketii akkasuma baankii daldala Itoophiyaa isiniif qabadhe dhufe kan Juulaay 23 2026 kana fakkaata. Guyyaa biraan walitti deebinutti baay'ee